وانا خايف ini daun suku emas. Udah ini enggak no? Ini sih dia. Ini sekali sama mana jarak itu kan? Anak tukang guru ya. Terus udah verasi, kasih. Gimana sih? Soalnya kayak sih tidak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مال بابا؟ مالف. مالف ترى عرفتوا إيش كنت تجين؟ وشو كمين تاجين في الرابطة تجين جت مال رابط. وشو هري بيد تيمو. لما يجي وشو ناوي تيمو تمارا يرتون مر رابطة تيمو ده. أما يستين بربادة يا. دوام بربادة في قلبه. قرآن ومال تجوف. إيش يجوفه؟ خلاص. أنا كان قرن بيا خوي سيدا. خلاص يجوا تونا كدا سيني. سيدام بربادة دي بقول تونا كدا إيه. Iya memang يستين بربادة. استغفر الله العظيم يا اللي ربي يكون كنا اي سبكي تبر بالجو اظن دنجرتو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم زلال بكره زلالا تريا مرات تقول مالا سيكوت قول كده في قول كده مقاس لا لا ما رمو غارمي جين كيشة تلا لا أسيقول مرينا ما تكون جرو كده في مال قوت على ذاتنا دكان الكني مال تولا سكاي انت بدا جولة مال بتشو رايفت ها वो कैमरा दे मुझे तो हम लोग चुरा ऐसे चला बेला था मालूम सही है बस क्या खराब मना से नहीं बोल के मैं खराब मना से अन्न मराठी नहीं खाया अन्न मामा दलगा रोड फेटिन बर्बाद है कुदान से नहीं का बोल के मैं كاي خرم دولة يلشين سيرت فكي سو سيبرا دابا تكون دارتي نيجي تام اي شفتي يلا خايمه خاي تحط ساعة صغيرة حط ini bukan apa ini deh mana bukan apa ini mana coba ya kamu udah mati ke sana mau nuju bisa kamu udah mati ke sana mau nuju bisa kaya mah gua di kamar ada kita amma isep tiga jana ini apa berbeda dengan kita ini apa ada yang seperti itu ada yang kamu kurang amal itu terus وانا قبل وانا قلت ما راح اناسب يا ابو كان جي وانا كان عندي اسمه في احتمال انه يتكلم قرانا تبنيتي لو اني شفتهم مالي ها مثلوا قراني بر فياتي دي فياتي نقول بر قراني ها wanni nama godhan nama deebitiin maa gartee wannummaan nama godhan guutuu akka nama deebituu gartee wanni nama godhamu dhaggeeffadhu amma intalti fuutee deebi ijoollee deetii fi abbaa mana keetii dhamaasii anu kanaan godhaa ture siin jettisani amma asii tol ture ayyuusi tanummaa ati naa himte kaa yoo ati maal naa himte dhageenya intalaa fuudhee ichi nageessii sheeka bira nageessii maarree godhii isaanitti kana godhii dhamaasii anu yaarsaa yakkanaan godhaa ture nan jetti jenne
Daraasu fi sibbee hojii. Intala maa wallaalchisumaan naa hime. Waan isin jettee sibbadhu. Quraana san qofa natti mana halaale saddatti barreeffamaas. Quraanni barsiifte waadha. Nuun gaaf du'aa beeku quraanni. Quraana banni wayitaa ture. Maaliif kifta duraan? Yookiin jiru quraana nutti hin bari quraana walatti. Haa? Quraana walatti. Ayyee maaltu ala si baasee halaas. Namni zakkaa gabbee wallaallee ni dhaqa. Maaltu ala si baasee shaarratti gaara keessatti. Yoomsa? Amma isaan si fideen. Gubbaan dhabee isa. Rimbeetame. Inni ta'e jibbee barsiifti isaa. Yookiin ijoollee irraa qophee waluma isa jira. Shariirra fayyinni shariirra godhattee waliin naa fi ijoolleen ulamaa waliin deddeemu jirti. Sadi kana si gurguru jiraan. Anna maarifachuun dhiisee siirifachuun dhiisee egaati dhiyoo tana waan namni nama goone hunda na gooteemi nama maarifachuun dhiisee. Siddi jaartii. Ifumarraa kaaseetiin nama maarifachuu dhiise. Dhugumaa kaa. Beera kaati bar. Dhugumaa barka. Beera kaata kan jinni isaa. Haati jinniidha. Anoo maalidha? Atu jinniidha. Ana wajjirre. Ana jadde beera kaati baate. Ifumaayyii itti nu dhiise yaa boon ani wallahi akkaati goggoletti kunaan gabbaatee takka aramni si taphata takka makiinaas si dhawa waa meeqa irraa hin sisotaati jiraati. Yeroo nan si dhiise mana kana keessa nan miidhiniiti. Ilmaan illee fiilatti miidhini na dhiisi na kan jiran. Jireenya kuni abbaan bareeffata. Dhaggeeffadhu jireenya abbaan bareeffata. Miidhamarra wal keenyee miidhama keessa wal dhiibuun nurraan bareedduuti. Jireenya keenya tolfannee ilmaan keenyaaf fuuldura yaannaatiin nu dhiisi. Ilmaan kuni ganaa ija namaa keessa jirra barnoota hin seenne barnoota fedhan. Aduun Karaa karaa dhibbata dantuu bakeetiif hin karayin isaan ammoo akkaati ta'an isaan ta'uu qaban. Maaliif hin kareenyus dhorke? Ani nana karaan isaan karaani. Tateetii fi tasaanii garagara. Ifiifi yeroo hunda yeroo yaa'umaa fi namni silaa wal bira gattaa'eeti yaada wal dabarfatee wal mari'atee karoora dhawatee karoora akkamitti guddannaa dhawatee nuti yoom karoora kam dhawanne yoom dhaqqabne alaa dhufuusiin barbaada. Alaa dhufu waan biraan mana kana keessa goota. Ana barbaada. Wal biraa gabboon jirtu mana keessatti maala kuna maaliif kana gootan mas akkana godhi siin jaan himma sheenii si ergee kana godhi siin jee yoo kayulaa sanaa qolla beeki mana kana keessatti yoo nasi dhamaasee amma waan ta'e nagara jirti. Natti ittiin godheen. Maal? Natti ittiin godheen. Maal batta? Ini mantan sekali cara dong. Ini daun suku bamas. Pakai gitu sini vitamin, pakai gitu sini vitamin. Si tanah dita oleh bici kayak sebentar dah ada pada. Dita teh mau malam dita. Malam dita itu dita teh. Anu warna karena warna rafu tuh di. Bala nanti dia otak kalian nagori gitu awan angko nih. Itu ini enggak no. Ini sih dia matanya. Os. Ini sekali sama mana jalan itu kan? Anak tukang guru ya. Os. Udah verrazi, tezi. Udah tes kapan? Yalla. Gimana Steve? Makan jat? Hah? Meja dona kayak sih jiran. Pada ni mana kana? Wara kada urgawa. Rabbi ti urga isotes. Garte, nuti nantu. Sila sirin nu jiraatti kana arfachuu dhiisi mana inni itti aaree waliin seenu. Naaf ijoolleen ijaaas fayyaa qabna. Sumata siirii jala deemtitti deebitee miidhamni guddaan sirra gahe. Namni waa godhu bootteen isaa rakkoo. Wanni inni godhe san guutuun isumatti deebiti.
Tuy yoo duutees rabbiin sin dhiisu naaf haa ta'u dadhabne rabbiinis sin dhiisu yoo duutees wanni ati goote guutuun siif isaaftitti deetis wal jalaa naftan rabbiin akka isin godhuu ta'a warquuf jiraattan. Silaa waan sin ajjeesu isin waamaa isin godhu jirti. Fayyaa qabna miti alhamdulillah galanne haa rabbiiti rafi.